Hayyee kabajamtoota jaalatamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan marti keessan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jirra jirtu akkam jirtan, jireenya akkam, fayyaa keessanii naguma? Alhamdulillah annagaa kooti, galata rabbii kooti, alhamdulillah. Akkam meesin biraa haalli oolmaa, haalli ramadaana guyyaa lammaffaa keessanii akkam isinitti jira? Akkam maal fakkaatame? Alhamdulillah ana biraa baay'ee bareedduudha. Galata rabbii kooti, alhamdulillah bareedduun jira jechuudha. Egaan kabajamtoota qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo akkuma beekamu haadhallee isinitti dheeressuu gaggabaabsee informationii haaraa fi informationii waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti hundaa'ee guyyaa hadhaas isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Haga xumura qophii kan kootiitti na hordofaa isiniin jedha. Ayyeega kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo hundumti keessan hordoftoonni maatiiwwan Abulinaa Tuub akkasuma galatoomaa ulfaadhaa amma addaatti na jajjabeessuu keessan gara komantiitiinis ta'ee garuma hundaan na jajjabeessuu keessaniif ulfaadhaa naaf jiraadhaa iddoo hedduunis hin jaalladha. Warroonni Abulinaa Tuub fi maatiin ta'in kottaati maatii taanaa subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa kallattiiwwan informationii guyyaa hadhaatiif qabadhee isinii dhiyaadhetan achi isin dabarsaa. Informationii ho'aa haaraa haala oolmaa guyyaa hadhaa addunyaan kun itti toltee kanan daqiiqaa gabaabduu keessatti kan biyyoota muraasaa isin biraan ga'u taa'adha jechuudha. Egaan ammas irra deebi'ee haga xumura viidiyoo yookaan amma haga xumura qophii kootitti na wajjiniin turaan affeerraa kooti. Ayyeegaa kabajamtoota guyyaa hadhaatis akkuma beekamu akka guutuu aalamaa kanarratti lakkoofsaan hangi inni qaqqabee jiru nam miliyoona lamaa fi 867,984 qaqqabee jira jechuudha. Dhukkuba kanaan namoonni qabamanii akka waliigalaatti jira. Nam miliyoona lamaa fi 867,984 qaqqabee jira lakkoofsa aalamaa irratti. Egaan akka waliigalaatti ammas dhukkuba kanaan namoonni du'an nam 200 egaa guyyaa kana keessatti ammasis namoonni dhukkuba kanaan nam kun dhibba saddeetii fi kun sagalii qaqqabanii egaa kun akka waliigalaatti عالم خلقت ورد عالم وجعني هذا عام أجر خريج juga aku cuma hobi kamu dia Amerika gitu dia Amerika gitu dia dan pejabat lu berbeda aku semua nengok maafreti pejabat segala bukan aku ya tak gelmai oleh aku ligalat nengku pasagale fi kun gidde sagale fi pasadeti aftami tokkon sadarkaa tokko faarratti argamte. Spain guyyaa hadhaa nam 300 fi 78 awwaaltee olteerti. Akkasuma nam 300 fi 995 dhukkuba kanaan galmaa'ee oleera. Akka waliigalaatti biyya Spain keessatti nam 200 fi 23 fi 759 sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Itaalii sadarkaa sadaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 415 awwaaltee oltee jirti.
akkasuma nam 2357 immoo dhukkuba kanaan galmeessitee oolte jirti. Akka waliigalaa biyya Itaalii keessatti nam 195,351 sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Afuraffaan Faransaayidha. Faransaay guyyaa hadhaa namni biyya Faransaayatti dhukkuba kanaan du'ees ta'e kan dhukkuba kanaan qabame homaatu hin jiru. Akka waliigalaatti ammoo nam 159,828 sadarkaa afuraffaa irratti argamti jechuudha. Jarmaan sadarkaa shanaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 45 awwaaltee oolteerti. Akkasuma dhukkuba kanaan namoonni guyyaa hadhaa biyya Jarmaatti galmaan nam 419. Akka waliigalaatti nam 155,418 sadarkaa shanaffaa irratti argamti jechuudha Jarmaan. UK'n sadarkaa ja'affaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa nam 813 du'aan yoo dhabdu. Akkasuma nam 4,913 dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru biyya UK keessatti. Akka waliigalaatti nam 148,377 sadarkaa ja'affaa irratti argamti. Turkiyaan sadarkaa torbaffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa kan du'es ta'ee kan dhukkuba kanaan qabame hin jiru. Akka waliigalaatti nam 1,4,912 sadarkaa torbaffaa irratti argamti. Iraan sadarkaa 8ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namni 76 du'aan boqoteera. Akkasuma nam 1,134 dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru. Biyya Iraanitti akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman nam 800 fi nam 89,328 sadarkaa 8ffaa irratti argamti. Chaayinaan guyyaa hadhaa biyya Chaayinaatti kan du'e homaatu hin jiru dhukkuba kana. Akkasuma namni dhukkuba kanaan qabame namoota 12 yoo ta'u akka waliigalaatti biyya Chaayinaa keessatti 82,816 sadarkaa ja'affaa irratti argamti. Sadarkaa kurnaffaa irratti kan argamu Ruusiyaan biyya Ruusiyaatti guyyaa hadhaa nam 66 du'aan boqoteera dhukkuba kanaan. Akkasuma nam 5,966 dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera. Biyya Ruusiyaa akka waliigalaatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman nam 74,588 sadarkaa kurnaffaa irratti argamti jechuudha. Biraazil 11ffaa irratti kan argamtu nam 34 du'aan dhabdee jirti guyyaa hadhaa. Akkasuma guyyaa hadhaa namoonni dhukkuba kanaan qabaman biyya Biraazil keessatti nam 1,848 jechuudha. Egaan akka waliigalaatti biyya Biraazil keessatti nam 54 fi nam 43 sadarkaa 11ffaa irratti kan argamtu Biraazil. Biljeem guyyaa hadhaa nam 238 du'aan dhabdee jirti dhukkuba kanaan. Akkasuma nam 1,032 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaanii oolaniiru. Akka waliigalaatti nama 45,325 sadarkaa 12ffaa irratti argamti. Kanaadaan sadarkaa 13ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa kan du'es ta'ee dhukkuba kanaan kan galmaa'e hin jiru. Akka waliigalaatti nam 43,888 sadarkaa 13ffaa irratti argamti jechuudha. Egaa Neezerlaand guyyaa hadhaa nam 120 du'aan dhukkuba kanaan dhabdee jirti. Akkasuma namni 655 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'anii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya Neezerlaand keessatti nam 37,190 sadarkaa 14ffaa irratti argamti. Suuzerlaand sadarkaa 15ffaa irratti kan argamtu guyyaa hadhaa namuma 4 du'aan dhabde. Akkasuma nam 217 immoo guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmeessitee oolteetti. Akka waliigalaatti biyya Neezerlaand keessatti nam 28,894 sadarkaa 15ffaa irra kaa'amtee jirti. Egaa kabajamtoota qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hordoftoota viidiyoo koo maatiiwwan Abulinaa Tube tarteen sadarkaa tokko haga 15 haga 10 jedheen ture haga 15tti achi isinii tarkaanfadhee isinii tarreessee kan guyyaa hadhaatiif hanqabadhee dhufe isa kana fakkaata akka waliigalaa lamaatti. Amma ammoo akkuma beekamu kan biyya Arabaa kan irraa haga biyyoota Afriishanii irraa isinii tuttuqeetiin ammas kan biyya keenyaa achi isin dabarsee gaggabaabsee isinii ibsaa na hordofaa. Saud Arabiyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 9 du'aa yoo boqotu namni 197 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee ooleera.
akka waliigalaatti biyya Saudi Arabiyaa keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman nam 16,299 qaqqabanii jiru. Biyya Dubaay keessatti guyyaa hadhaa kan du'es ta'ee kan dhukkuba kanaan qabame yoo hin jiru. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Dubaay keessatti nam 9,281 qaqqabee jira biyya Dubaay keessatti jechuudha. Akkasuma Qatar keessatti guyyaa hadhaa kana nam 833 dhukkuba kanaan yoo galmaa'u kan du'e guyyaa hadhaa biyya Qatar keessatti wantu hin jiru. Akkasuma akka waliigalaatti biyya Qatar keessatti nam 9,358 qaqqabee jira jechuudha. Bahreen guyyaa hadhaa namoota hinduune biyya Bahreen keessatti akkasuma namni dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa biyya Bahreenitti qabame nam 70 yoo ta'u, akka waliigalaatti biyya Bahreen keessatti nam 2,588 qaqqabee jira jechuudha. Beirut guyyaa hadhaa isiniif hin galmeessine. Omaan guyyaa hadhaa nam 115 dhukkuba kanaan galmeessiteerti. Namni du'e Omaan jiru. Akka waliigalaatti nam 1,905 qaqqabee jira biyya Omaanitti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jechuudha. Akkasuma Kuwait keessatti guyyaa hadhaa namni 4 du'aa yoo boqotu nam 278 immoo dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa galmaa'anii oolaniiru. Akka waliigalaatti biyya Kuwait keessatti nam 2,892 qaqqabee jira jechuudha. Kun kan biyya Arabaa irraa kanan isinii tuttuqedha jechuudha. Egaa amma immoo gaggabaabsee akkuma kana haaluma wal fakkaatuun kan biyya keenyaa kanan isinii ibsu ta'a. Haga xumuraatti na hordofaa, share like gochuu hin dagatinaa. Egaa biyya Liibiyaa keessatti nam 61 akka qaqqabeedha guyyaa hadhaa ragaan kan mul'isu. Akkasuma biyya Egipt keessatti nam 4,092 akka qaqqabeedha kan mul'isu akka waliigalaatti. Egaa Suudaan guyyaa hadhaa nam akka waliigalaatti nam 174 akka qaqqabdee jirtudha. Akkasuma Eertiraa keessatti nam 39 qaqqabee jira. Akkasuma immoo Soomaaliyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 2 du'aa yoo boqotu nam 62 immoo dhukkuba kanaan qabamee ooleera. Akka waliigalaatti biyya Soomaaliyaa keessatti nam 390 qaqqabuu isaatu mul'ata ragaa irratti jechuudha. Keeniyaa keessatti guyyaa hadhaa namni 7 dhukkuba kanaan yoo galmaa'u kan du'e wantu hin jiru. Akka waliigalaatti nam 343 qaqqabee jiraachuu isaati ragaan kan mul'isu jechuudha. Itoophiyaa keessatti guyyaa hadhaa namoonni 5 dhukkuba kanaan yoo qabaman akka waliigalaatti nam 122 qaqqabuu isaatu ragaan mul'isa jechuudha. Egaan South Africa keessatti nam 4,200 qaqqabuu isaati ragaan kan mul'isu. Akkasuma nam kadu'ees ta'ee guyyaa hadhaa kan dhukkuba kanaan galmaa'ee wantu hin mul'anne jechuudha. Morokoo keessatti guyyaa hadhaa namni tokko du'aa yoo boqotu nam 131 guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan galmaa'ee ooluu isaati ragaan agarsiisa. Akka waliigalaatti biyya Morokoo keessatti nam 3,889 qaqqabuu isaa guyyaa hadhaa ragaan agarsiisee ni ibsa jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota qaqqaaliiwwan maatii Abuliinaattuu qophiinan guyyaa hadhaatiif cimmisee cuunfee qopheessee qabadhee dhiyaadhe kan hanga ammaatti isin caqastan kana fakkaata. Egaa qophii wal fakkaatuun boru sa'aatii kana haga walitti deebi'uutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Share, like, subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Wasalaam.